Ministeerri muummee Federii Dr. Abiy Ahmed durataa dhaabbata ijaarsaa fi kominikeeshinii Chaayinaa CCCC kan ta'an Waangitoon Gizuun waliin mari'ataniiru. Itti aanaan ministeera muummee Federii obbo Tamasgeen Xurunaan raawwii karoora sirna nyaataa ilaalchisee qooda fudhattoota waliin mari'atan. Ilaalcha gargaaramuu jalaa bahuun boqonnaa jaalala biyyaa isa lammaffaa milkeessuuf bu'uura kan itti keenyudha jedhan sadarkaa itti aanaa ministeera muummeetti itti aanaan paartii badhaadhinaa obbo Adam Faaraan. Ministeerri dhimma alaa sosochii Itoophiyaa qulqulluu mata duree daandii qulqulluu jireenya fayyaa jedhuuf birrii miliyoona 14 walitti qabu isaa beeksiseera.